warra hijaaba irratti arrabsamaa ture ilmoo bakka arganii fudhanii ulfa garaa qabanii san sattaranii deeman maatamaatu irra jira sumudaa irra jira dirjitii wayii sumudaa irra dhaweta kiristaanaati san dhoysanii deeman ilmoo namaa hatanii as jala dhoyfatan olola dheeraa beeki babaafi warra san guyyaa tokko osoo hin duun isin dura dhaabee as warra dhagaan dhawamee fi ka arrabsamee jidduu guyyaa tokko badhaasa kennaaf jee yaada qabatu. Hijaaba naamunaa asii hodhinee firiishan shogolee geessine finfinnee atafadhunaa siimaa waan atin beekne. Shaashii asitti marfeen qaban asirraa gatuuffatanii as marfeen qaban kajalli gurdiidha. Shaashii asii qaban santu duniyaa tana gubbaa jiran. Sheikh Sa'iid Ahmad Mustafa gaafa da'awaa munazzamatu shabaab al-muslimin maal jedhii waan takka gaafa san da'awaa dura eegal nuti nama sadii taanee hijaaba naamunaa asitti firiishan hodhinee shogolee geessinee beek abbaan hijaabni sun irraa burqee isinii beek. Sansalata dheeraan haalli sun amma deemee karaan fakkaanne dhufee yoo hanqataa dhufee ir'ataa dhufee dirreen dhawaa waanuma diraamaan kashlabbeen tokko keessatti dalagamu waanuma namni maarre show halaal show maarre show amiir show show miskiina wallah kata binaati ma akka nama tokkotti qeebaluu beek namni hundi show tolfatee Faatuma show illee hin dabaddu beek dirreen dhawaa osoo duniyaarra nuti jirru show ta'ullee qeebaluu beek akka nama tokkotti. Namni darajaa haadha sarratti diraamaa dalagu haadha isaa kaayee haadha irratti dalagu numan qeebaluu beek akka nama tokkotti isinii akkasuma godhe malee. Gadaa keessan keessatti dirreen dhawaa akkas ta'uu waa sirrii mii beek. Gadaa kiyyan taanee beek. Gadaa keessan keessatti akkas mudachuu sirrii mii beek. Wanni namni laalee alarraa dire dhawarraa argu show qofa ta'uu sirrii mii beek. Da'wa show muhaadara show ta'uu qaba. Yoo eega shawiin hin oolin basii galaa. Yoo shawii malee kan taane taate da'wa show muhaadara show darsi show. Guyyaa irraa kana booda shawiin dhagay seeraa fi lallabaa dhagay aduu irraa booda namni shawiin dirrewaa godhe isaa shaw ta'aa beek. Shawii tana ta'aa beek shawii tana. Namni aduu irraa booda dubra islaamaa yuunifoormii uffate irratti diraamaa dalagu. Yuunifoormii madrasaa an beeku dubra san karaa taa'ee karatti nama qabutti godhee madrasa irraa hogga deemtu diraama maal jechuudha? Hin qara'inaa jechuudha moo maal jechuu hiikansaa? Hedduun dinniinallee godhee beek. Aduu har'aa booda moo ni lallabaa beeki har'aa. Namni islaamummaa fokkisu irratti show godhu. Ijoollee islaamaa dubra haadha fi abbaan boruuf eeggatan show keessa galchanii dowrii dhiiraa barca bocol katabi nasiima dhaggeeffadhu qajeellotti. Ijoollee dubraa barca bocol keessa seensisanii dowrii asiin dubraa asiin dhiiraa asiin dubraa asiin dhiiraa dhaggeeffadhu qajeellotti. Namni waan akkasiitiin islaamummaa dirdhawaa fokkisa jee yoo aduu har'aa tana waan san hin dhaabne rabbi gaafanna aduu har'aa booda shawii beek. Magaalaa da'waa san gamana jirjiiruun akka nama tokkotti maqaan maali ni beektaa? Maqaan artii Oromoo jedhanii bar. Eessatu irraa artiidha? Akkana ijoollee godhuu kana artiidha. Akkasii kana artiidha kun. Nama ufii waaji'uun beekne ta nama du'ee qofa jiru afaaniin. Namni ufillee odoo waajee gaarii beek.
نمني وما نمني جير ديبئ أكيس إيسان أرتي ورموتا أرتي دا مكا أرتي تنجولي إسلاما جلسو جولي أمانتي راباسو دوبرا فشلسو إيرا برنوتا بأورغاني فشلسون أرتي دامي توفتا بروتو درجيسي دروا شمرن حال فكتا أمتا قدنا تاني حال أمتا برنوتا تكيسو أبدي ريفو أستاذني أستي نوودي إيستن فشل ميموري نمني خيسا خاين هاسو من سقرا خرر راسا تاني أبان فريادا نخيسا كبسيس أدو الراتنا بودن دلي دوبيخ يوغ اسپورت